bilbila keessan kana keessa bilbilli lammaffaadhaa dabalataan bilbilli tokko akka jiru ni beektanii? Egaa daawwattoon kiyya viidiyoo irraa kana keessatti akkaataa bilbila keessan keessatti bilbila dabalataa bilbila lammaffaadhaa argachuu dandeessan isin barsiisa. Kanuma akka bilbila amma fayyadamaa jirtanii kana bilbila keessan keessa kan dhokatee jiru jira jechuudha. Bilbila lammaffaa san keessatti yookiin bilbila dabalataa san keessatti immoo suuraa garaagaraatii fi viidiyoolee garaagaraadhaan waan isin malee namni biroodhaa akka isin dura argu hin barbaanne keessatti dhofachuu dandeessan. Sun bilbila hiccitiitu waan ta'eef jechuudha. Egaa daawwattoon kiyya waan kana akka namni baay'een argeetti fayyadamu viidiyoo kan laayik sheer gochuun jalqabaan afaan duraan dhufa. Hayyee daawwattoon kiyya bilbila dabalataa kan argachuudhaaf aappii tokko bilbila keessatti gad buufachuu isin barbaachisa. Aappii kana gad buufachuudhaaf as Google Chrome keessa ni galtanii achi booda bakka sarchii kanatti yeroo tokko kilikni gootu achi booda bakka sarchii kanarratti gola Oromiyaa itti barreessanii gola Oromiyaa. Achi booda gola Oromiyaa kan jala rasanii baasirratti yeroo tokko kilikni gootu ammallee asirratti gola Oromiyaa kan jiru yeroo tokko kilikni gootu. Ammallee haala kanaan sitti fida asirratti iPhone sarchii irratti yeroo tokko kilikni gootu bakka sarchii kanatti qubee ha da fa barreessanii achi booda sarchii fuuldura hanti goo sarchii gootu. Achi booda haala kanaan suuraa kana fida suuraa kana yeroo tokko kilikni gootu. Achi booda aappii gad buufachuudhaaf suuraa lusaa gad deemtu dhumaati. Achi booda dhumarratti qalama deemaadhaan kan barraa'e aappii asxuqaa buufadhaa akka jalatti daawulood keessatti daawulood kan tuttaniiti aappii kana bilbiloo keessatti kan buufatanii. Hayyee daawwattoon kiyya aappii kan buufatanii yeroo galtan aappiin kun haala kanaan bifa kaalkuleeteriitiin isiniif bana jechuudha. Amma koodii itti godhatanii jiru koodii isin malee namni biroodhaa hin beekne jechuudha. Fakkeenyaaf nama 6655 ammallee walqixa kanarratti hin dhaha ammallee deebisee 6655 ammallee sumarratti yeroo tokkoof kilik gootanii achi booda kun haala kanaan bilbila dabalataadhaa bilbila biroodhaa isiniif fida jechuudha. Bilbila dabalataa lammaffaa kana keessatti immoo isin waan barbaadan akkuma isin hin jee suuraas ta'ee viidiyoos ta'ee aappii garaagaraatis ta'ee waan isin malee namni biroodhaa isin dura argu hin barbaanne hunda as keessatti dhofachuu dandeessanii jechuudha. Namni gonkumaayyuu beekuus shakkuus hin danda'u argachuullee hin danda'u jechuudha.